durbummaa isaaf deeme akkamitti akka kennitu ilaa eessaan deemtee isaan fuutee akka kennitu ilaa hin du'a malee ati seedimiir hin eerumtuu maalin yoo jetta aniin fuudhaa jedhee kayaa deemu jetti atoo Sa'idiin keessaan dubbisee akkamitti akka argin beeku baasuuf mucattiitii wal dubbatanii wal haasawanii amma si fuudhaa jedhee amansiisee ወደችን ወስሻለሁ ሁሉ ነገር ውጭ ሀገር ብርቅ ነው እንዴ? እኔ ገንዘብ ስለሌለኝ አይደለ እሱ ሀብታም ነው እኔ ድሃ ነኝ። ስለዚህ ደግሞ እሱ ቶሎ ያገባሻል ልታገቢው ነው። ምን ማለት ነው? ማግባት ፈልጋለሁ ማለት ማግባት ፈልጋለሁ። እዚህ ጋር ልጥልቃት እስከፈለገው ጊዜ ከዚህ ቀኑ ሙሉ እዚህ ያለ አንድ ሰው ማግኘታችን ስልክ መደወላችን ሰው መገናኘታችን ማታ ወደ ቤት ይስደጋል ንቅንቃት ያ ማን የደወለው? ሰይድ ነው የደወለው? አይደለም አንተ አይደለም ሰይድ ነው አይደል? አይደለም ሰይድ bilbila wal bilbilanii wanna hundaa fixanii wanna jiru sirreessee edaa ka hafe mucattiin yoo bilbiluuf arguun dandeenye yoo bilbilu nargu maal taate jedhee safarii ishii deemee yoo laalu edaa isin bibiraa keessa jirti bibiraa keessa jaalattanis jibbitanis mucattii tana Sa'idiin fuudhu kunoo dia askai guyyaa asumatti olsiisee galgala mana seensi. Akkamitti akka agartu immoo ilaalla. Haloo kanaan baasu na barbaaddeemi. Anis sin fuudhu ati sin fuutu mucattii tana. Isinillee wanta fiddi ilaalla. Waan tokko fiduu hin dandeenye. Anta yoo andi soo bimataa maalan lanii hin galu. Eno bigre, Said sekalian, tidak bisnis dan dia bisnis sudah. Nama tu pun, siapa le? Nama tu. Sekarang, kalau bahasa mana tahu. Tahu. Sekarang kalau nama tu kau sendiri akan sendiri belum berbuat. Indeka. Waan durbummaa qabduuf anis itti kennishi durbummaa isaaf deeme akkamitti akka kennitu ilaa eessaan deemtee isaan fuutee akka kennitu ilaa hin du'a malee ati seedimiir hin eerumtuu haga asii deemu inni Sa'iid asii deemee jiru isa kabira Yamanitti aga deemu na wajjin fagaata waanuma dhufe adu duraan manni kiyya namni hin beekaa ture jijjiire atuun beeka kun yoo uguruu na arguun dandeenya bakki duraan hin jiraadhu ishee Sa'iid beeki uguruu na arguun dandeenya anis si beeka atis na beeka wal beena anillee si beeka illee na beeka wanta tokko anu akan nafseen tiyoo soo jiraatu jechuudha mucattii tanan fuudhullee hin dandeettu inumaayyuu afuura ka baafattu fincaan nyaatas wanta hundaa jechuudha ana malee arguun dandeettu si agarsiisuuf ishii na beetas si beeka wal beenaami wal beena dhageessa inumaayyuu fincaan jedhi bishaan jedhi wiinsa jedhi wanna ati barbaaddu hunda ayyama ana malee waan tokko taate yaada nama fixachiisu yaada kiyyatti kallattiinumaan aanuu barbaada ijoollee lamatu ture akkuma nama tokko dalagachuuf biyya United Arab Emiraat kana dhufan ijoollee sanirraa namni hanga ammatti waa dubbataa jiru tokko hin jiru ijoollee mana madaamii keessatti duute ijoollee mana keessatti duute waan ajandaa qabuu fi waan dubbii qabu asii fi achaa farsan
asii fi achi afarsina. Sarrabbi jaalataa yaa jamaa ijoolleen kun lamaan bakka tokko biyyaa baanii dhufne garagara pileenii garagaraatiin dhufan iddoo garagaraa dalagaa turan akkuma nama kamiu mana dalagaa turan sanii badan achi booda seera mootummaan amma baase amnistii kana keessa waraqaa jijjiiranna jedhanii caarram fuudhee bakka tokko galche waliin dalagatu hiriyyaa walii turan rabbiin addaan nun baasin jechaa turan fuula tiiktaakii isaaniit irratti dhuma irratti maaltu osoo uumamee gaariidha isinitti fakkaata jarana hin hojjedha jettee biyyaa baatee rakkoon addaa rakkoon du'aa yoo si qaqqabu akkaan qalbii si cabsa maarree ijoollee keenya lamaan balaan bobaa yookaan buttaa gaazii itti dhoowuudhaan lubbuu obboleettii teennaa takka dabarsee jira. Isiin sunis Zaalikaa Kadiir Galatoo jedhamti. Dhalattuu Sagureeti. Ishiin itti aantus dhalattuma Arsii godina Arsii Asallaati. Kanaaf ijoollee kanaaf sagalee ta'a yoo jennu haalli mucayyoon tuni faamilii isii ittiin gargaaraa turte waan garaa nama nyaatuuf ammas haati isii dhukkubsattee haala hamaa keessa jirti. Rifaatuu saniin wal qabatee hin jiraattuun gaafii keessa nama galcha. Yoo danda'ame ispeeshaalii ijoollee United Arab Emiraat keessa jirtanii fi akkasuma biyyoota garagaraa irra jirtan akkuma nama kamuu nama bira dhaabbachuun aadaa kaleessa godhattanii wal bira dhaabbattaniin dhugaa rabbii dubbachuuf duuti tun du'a qalbii namaa cabsitu akkaan garaa nama raaftu waan taateef please rabbii keessaniif jedhaa bira dhaabbadhaa. Lakkoofsi akkaawuntii haadhaa isiniif maxxanfamaa gaafa guyyaa sanbata guddaa galgala mana kiyyatti wal arginaa haa gargaaruu bira haa dhaabbannu isiniin jechuu barbaadaa. Rabbii keessa yoo sodaattan bira dhaabbadhaa isiniin.